Ashamaar kafuunis nin jedhaa marhaba balayyanii walyaanni irraa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jaalatamtoota kabajamtoota fadhiidhaa kamaal akka shamaa jirra jirtuu akkamii walharkaa bal'inni viidiyoon kaata warra godhi turre miti erga ramadanii kaatinatti fakkaataa ji'a geenye jirra bi'aansi ji'aa fi torbeedha ramadanii kamuun akkam jirtu وبري مسلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسوتها في كبجمتوتها فديلا كمال جرجرتو سنين جدا أكسما سبلين كيا كان أمانتا كريستانا كان أمانتا غرا هربوفتان هندو تكين يجوج كيسانو جرتو نغام بكو مسن جرتو سنيفا بايتو هندو مكين يجو بكا جرتنو آيا بايتو اسنو ما يادين نفي وان براتي متي الحمد لله رب العالمين harrageen irraa isin yaadeen dhufee isiniin jedhame akkamitti jirtu isinii hin jajjabaattu isiniin jechuu barbaada haalli jiruuf jireenyaa haalli yuutuubii maal fakkaata isiniin jedha alhamdulillah na biraa nagaa fayyaadha homaan jedhu wajjin isiniin jechuu barbaada itti aansuun immoo xiqqoo dura baay'ee biizii sammuu kiyyallee biiziidha baay'ee gammachuullee hin qabu alhamdulillah guyyaa har'aa kana guyyaa har'aa gammachuun qaba yaani gammachuun qaba gaafan jedhu faazariin koo ji'a tokkoo fi bultii 14 boodee mana kimiitii bahanii nagaadhaan gara manaa deebi'anii jiranii alhamdulillah xiqqoo sammuun koo iddoo baay'ee na dhukkubaa ture amma immoo galata rabbii isaan achi ba'uuni ana xiqqoodha sammuun kan koo naaf deebi'a isiniin jechuu barbaadeetanii dhugaa liibii kanallee hedduu seenuu diinaa dabbaraa giddumaa seena beektaanii waan qaban hojjechuudhaaf jedheetuman seena malee baay'ee yaadaan illee badeen jira akkasumas illee yeroo darbe kan eessuun kiyya amriitaanii maazariin kiyya sababa eessuma kiyya rarrifaatu waan kan ka'e sababa abbaanii immoo ammas hospitaala ciisanirraan kan ka'e dhukkubaa ture ammallee akkuma jirutti alhamdulillah isin manuma teesseetu manaa fi deddeebiti nagaadha mee isin akkamitti jirtu haalli yuutuubii maal fakkaata haalli jireenya keenyaa maal fakkaata jireenya biyya namaatti nama mudatu waa baay'ee keessummeessanii ji'a lamman kana keessa tokkoffaa gaafa baankii mana akimii ciisanii guyyaa lama eessumni kiyya gandaa kiraa deemanii guyyaa lama faazariin kamisaa ciisanii isaan sanbata xiqqaa deemanii du'anii jechuudha itti aansuun haati kiyyaa achumaan naasuu sanarraan kan ka'e abbaasii obboleessa si fayyaa dhabuurraanii isinillee hanga yoonaa fayyaa dhabdee jirti alhamdulillah kana hundayyuu jechuudha sabiriidhaaf tasgabbiidhaan mana namaa keessatti wanti nama muudanne hin jiru dhugaa ana baay'ee sammuun kan koo ji'a lamman kana yaani masalan erguma loliisa sanaan jammaree loliisa sanaa yeroo duraanii sanaa walitti qabate baay'ee sammuun kan koo miidhamaa ture alhamdulillah miidhamtus biyya namaatti wanti nu gochuu dandeenyu hin jiru karoora nu qabnu tokkittiin tabsaan nu qabnu obsuudha yookaan sabaruudha jechuudha. Wanta nu mudate hundayyuu sabaruudha jechuudha. Maaliif aniin kuni dhugaa wallaahi waa hedduu yaada hedduu hatta sadarkaa irra na qabu guyyaa tokko rafee guyyaa tokko dhiisuu maaliif kunasi abbaadha kunasi haadha hedduu mataan na dhukkubee alhamdulillah rabbil alamin har'ammoo faazariin kiyyallee nagaadhaan bahanii galanii haati kiyyallee qabataa jirti bareedaa jirti jedhanii kanaafuyyuu baay'ee wanti hundinuu wanta si mudatu wanta nama mudatu hunda isaa kulli isaa alhamdulillah rabbil alamin jedhanii waaqa ofii yookaan immoo rabbii ofii uumaa ofii galateeffatanii yoo jedhanii rabbiin itti waan nama sana caalu bakka namaa buusaa jechuudha akkuma dhukkubni jiru duuti jiraachuu beekuudha akkuma ammas immoo fayyaan jiru dhukkubni jiraachuu beekuudha akkuma dhukkubsachuun jiru fayyuun jiraachuullee beekuudha akkuma immoo fayyuun jiru duutillee jiraachuu beekuudha maaliif namni tokko nuti gaafa dhannu duute waan ta'eef du'a maa duute jechuun hin danda'amu namnis jinnii fi ajoolli shaarbiin na cinqaraa qaame. Sharbiin na cinqennaa sharbii qajeelfachuudha qeenarraa buufi cinqaa kanaafuu akkuma dhalachuun jiru du'uun jira akkuma fayyaan jiru dhukkubni jira
akkuma immoo boo'ichi jiru immoo ammas akkuma gaddi jiru illee gammachuun jira waan ta'eef namni waan hojjetu hunda isaarratti sabaree bira dabarfachuu qaba. Maaliif kunis niin jedhee ani bu'aan baay'ee keessummeessee biyya kanatti hojiidhaan wal qabatee waan hedduu keessummeessee alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii kiyya galateeffadhee rabbii kiyya tarkadhee har'a gaheera. Ilmi namaa kamiyyuu jechuudha namni fatanaa hin qabne jiru. Namni fatanaan ittiin dhufne jiru. Namni gadda hin qabne hin jiru. Akkas gaafa isiniin jedhu hundi keessanuu tokko keessanii namni biyya namaatti gadda arginu hin jiru jechuudha. Isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu namni immoo gaafa nuti gaafa biyyaa baanu waan hundayyuu murteeffannee biyyaa bahuudha. Jiruu biyya namaa keessatti immoo yookaan mataa keenya dhukkubsinee yaada keessa gallee dhugaan baay'ee fedhii kootiin ala yaadaa ture. Fedhii kootiin ani fedhii kiyyaa miti garuu nan dhiisa jechuuttis immoo ofumaa fedhiidhaan ala. Alhamdulillah irraa awwalshee haazariin kiyya nagaadhaan mana gahuun anaaf gammachuudha. Har'a gaafa isin jedhu viidiyoo guyyaa nagadi isinii lakkifamuu beeku. Har'a isin jedha malee mi'aarra yoo ta'e Ashee haa ta'u okkee faazariini guyyaan har'a viidiyoo isinii waraabaa guyyaa Jumaa galgala. Faazariin kiyya guyyaa amusii jechuudha kamisaa kan isaan mana ga'anii gan isaan hospitaala ba'anii galanii jechuudha. Kanaaf wannaani alhamdulillah jechuun hin daggatinaa isin jechuu barbaada. Yaani dhiphina kan koo ji'a tokkoo fi bultii 14 xiqqoo narraa qannasee jira. Maaliif faazariin ayyaanillee hospitaalatti manatti illee haati kiyya taaziyaarra turte. Egaa kun hunduu mana hin hanqanne hin qabu. Manatti galaa waan ta'eef hundi keenyayyuu waan nu miidaterraa waan nutti dhuferraa waan hunda isaarraa sabaruudha. Dhugaa ani amma sa'aatii kana fayyaa na seetanii malee qaamni koo keessi fayyaa hin qabu. Maaliif amma alhamdulillah mana yaalaa dhaqeen dhufe wuxxeetii kee rabbiin wuxxeetii nagaa siifa godhu jedhaati. Wuxxeetii hadhe guyyaan Jumaadha isiniin jedheera. Jumaa ganama dhaqeera. Biyaansi bor ganama sanbataa xinnaa yoo viidiyoon kun gadi hin dhiifame ganama sana viidiyoo waraqata fudhachuu deema. Marmaraan guutuu godhamaa jira. Maaliif qaamni kiyya hedduu tokko bakka hin jiramtii inni dadhabee jira. Kanumaa fi dhaqee dhiiga kennee waan garaagaraa akka marmaraan isaa booddee malee hin bahu jennaani boritti naa qaxaraan dhufe. Gaafa viidiyoon kun gadi isinii lakkifamu yoo gaafas ta'e egaa rabbiin khayrii haa godhu. Rabbiin hunduma keenya mana namaatti dhukkubsinii dhugaa dhukkubni hedduu namaa intiniidha. Maasanan bu'uun kun immoo ijoollee hedduutti deddeebi'ee bu'aafata. Ana mataa afaan dhukkuba yeroo baay'ee isaa biraan kan ka'e itti aansuunii funyaan deengadda kana na funuunee har'ammoo funyaan kana na funuunee subii jechuudha. Subii akka lafaan ka'e deengaddaa guyyaadha. Akkasii isiniin jechuu barbaada buleen kee jaallatamtoota kabajamtoota viidiyoodhuma walirraa bannee dhufnee dheetanii viidiyoo kana xiqqoodha yaani inumaan haasaadheetuman dhufe viidiyoon kun daqiiqaa 10 biyaansi. Please namni mana kanaaf haarawaa taatan immoo like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa osoo tolee yaada qabdan immoo komitii jirnaa ka'aatii obboleettii keenya rabbii maatii kee guutuu nagaatti siif fayyisee si nagaadhaatti si hagalchu wadhaati. Maaliif jennaani namni kamiyyuu ijoolleen irra bilbilanii afwaan namni kamiyyuu rakkoon inuma jira. Rakkinni ittuma dhufaa rakkinni nama mudataa dhukkubni inuma dhufaa dhukkuba sanarraa fayyuudha. Viidiyoo kiyyallee dhumarra gahee jira isiniin jechuu barbaada. Jiruuni keenya biyya namaa waan hundayyuu sabarree ofirraa zanaa fataanya jiraachuu. Maaliif silaamee biyya namaa jiraatarraa gaafa gallee silaayyuu akkuma rabbi jedhee rabbiin nama galee nagaadhaan gammachuudhaan illee jiraatu haa godhu. Hamma ishee duutee numa dhufaa dhukkubni numa dhufaa wanti hundi numa dhufaa sabiriidhaan irraa dabarfachuudha jechuudha. Maaliif sabaruu wanta akka sabaruu hin jiru isin jechuu barbaada. Kanaafuu sabaraa gaafuma biyya namaa dhufu dhukkubsachuun duunis baruu qabna. Ilmoon idduun haatiin idduun abbaan idduun obboleessin idduun maatii keessaa namni idduun gaafasuma barraa garuu immoo xiqqoosii biyya namaa jiran kan namatti dhagahamu waan ta'eef obboleen kee viidiyoon kiyyaa dhumarra gahee jira isiniin jedha. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Isinuma yaadeetaniin dhufe I love you too isiniin jechuu barbaada. Dhugaa qabdii beekan qalladaara jechuudha. Beekan qalladaara.
akkasii obboleen kiyya jaalatamtoota kabajamtoota hanga viidiyoo biraatti walitti deebinuti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa walitti haa deebinu.